Faarfataa beekamaa fi jaalatamaa kan ta'e Faarfataa Mararaa Tafarraa faarsaa haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan suniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi hedduu kan nama hawwatuuf illee akkasumas illee dhagahuuf illee kan namatti tolu isinii qabannee dhufnee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatu nu wajjin tura. Sana malees warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu subscribe gochuun jalqabaa isiniin jenna. Akkasumas illee viidiyoon kun akka namoota hedduu bukkee ga'u laayikii godhaa. Akkasumas illee sheerii illee sooshaal miidiyaa qabdan feesbuuk, teelegiraam akkasumas illee tiiktaakii irratti illee gagadhiisaa isiniin jenna. Yoo sheer gootanii faarfataa keenya jaalatamaa Faarfataa Mararaa Tafarraa faarsaa isaa haaraa kan irratti illee hedduu akka inni isa fayyaduu danda'u illee akkasumas illee ilaalcha hedduu akka inni argatuu fi namooti baay'ina kanallee akka itti eebbifaman godha jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu sheer gochuun jalqabaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu faarfataanii Mararaa Tafarraa akkuma hundi keessan beektanii kanaan dura faarsaa garaagaraa baasee uummata bukkeetti jaalatamummaa illee akkasumas illee faarsaa isaanii illee eebbifamaa ture jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu ammoo faarfataan kun faarsaa haaraadhaan qabadhee dhufaan jira isiniin jechaa jira jechuudha. Faarsaa mata dureen isaa bilisa ba'eera kan jedhu faarsaa bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan akkuma beekamu Faarfataa Mararaa Tafarraa waldaa araaraa keessatti tajaajiluudhaan beekamaa keessumaayyuu kanaan dura immoo faarsaa garaagaraa baasee akkasumas illee jaalatamummaa keessumaayyuu harka caaluu waldaa araaraa keessatti tajaajilee uummata eebbisee faarsaa isaadhaan illee uummata tajaajilaa ture jechuudha daawwattoota keenya. Egaan mee akkamittiin simatu suniin jecha warroonni faarfataa akka dafee dhufu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa 2 kaasniin jenna. Egaan yoom dhufaa eessatti dhufaa maalirratti dhufaa kan jettaniif immoo faarfataan kun kan inni dhufu gidduma kana guyyaa torbeema kana gidduudha jechuudha daawwattoota keenya. Torbii kana amma sanbata guddaatti egaa kana gidduutti gadhiifamuu danda'a jechuudha daawwattoota keenya. Faarfataan kun karaa toora feesbuukii waan hin qabneef karaa toora feesbuukii kaa'uu hin dandeenye jechuudha daawwattoota keenya. Egaan maalirratti dhufa kan jettaniif immoo faarfataan kun ammaafillee wanta irratti dhufullee dubbatee hin jiru. Kanaan duras yuutuubii mataa isaatii banatee waan hin qabneef egaa faarfataan warroota gadhiisan keessaa tokko irratti waajjira miidiyaa wantoota garaagaraa irratti gadhiisuu danda'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya hundumti keessanuu faarfataa keenya kana abdiidhaan egaa gaafa inni dhufu immoo koomentii jala yookaan diskiripshinii booksii jala isiniin kaa'aa maalirratti akka inni dhufuu danda'uu fi yuutuub chaanaalii isa kamirratti akka inni dhufullee isiniin kaa'aa jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabanne kana ture. Akka odeeffannoo keenya kanatti abdii eeggattan illee faarsaa isaa kan sirriitti eeggattan illee abdii qabnaa jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti gama kiyyaan nagaatti. Thank you.